Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan tosallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti isin qaqqabu baga jiraattan isin jechuun jaaladha. Egaa ka har'a maatii tokko bira dhaqeen sapiraayizii godheetoo jira. Sapiraayizii kana haga dhumaa dhaggeeffachuuf viidiyoo kana laayik sheer gochuun dagatiin roon keenya faarawaa taatan hoggaaraattan sabiskiraayibii godhuun maatii keenya taa'ichuun gamanumaan affeerraa kooti isin jechuun jaaladha. Egaa ka asumaan immoo gamanumaan jookii warqaamman kuni haala biraatiin kan dhufeetu jira jechuudha. Diizaayiniin isaa isuma fakkaatee kan duraa dubulbul jedha warri tanaan dura argitanii raattan ta'e kana mooyyuu haarawaadha jechuudha kan dhufe odoo halluu isaan qayyarin akkaataan ishee diizaayiniin yookaan immoo haarawaa taatee kan dhufte baay'ee bareedde jechuudha. Biifee keessatti gamanumaan bitachuu dandeessanii asumaan majaliisa kana mana obboleettii xiyyaa dhaqeetan jechuudha. Meeshaalee mana keessaa jedheen burcuqqoo kana jedheen wantoota kanniinidha jechuudha. Kanaan maatii sapiraayizii godhee isiniin jechuun jaaladha. Kanaafuyyuu viidiyoo kana aga dhumaa dhaggeeffadha. Sheeris walii godha. Keessattuyyuu warroonni wantoota nyaataman daftaniitoo fixinatiidhaan guyyaa tokko keessatti maatii keessan biraan ga'uu barbaadan hoggaa jiraattanii nu dubbisuu dandeessu isiniin jechuun jaaladha. Bilbilli keenya jalqabumaan isinitti himaa duwwaa 94582 6745 naa bilbiluu hin dagatinaa isiniin jedha. Warroonni baqa guyyaa tokko keessatti fakkeenyaaf har'a nuuf deemuu qaba hoggaa jettan isiniif deemee maatii keessan biraan isinii ga'uu isiniin jechuu koodha. Maaliif yeroo baay'ee wantoonni qaxaroo wanta nyaatamu irratti qaxaroo qabuun yookaan immoo yeroo kennuun hin barbaachisu waan ta'eef jechuudha. Meeshaalee yeroo isaa eeggateen gala wantoonni akka nyaatamanii fi maatiidhaan waa kennuu barbaadanii immoo dirqama. Asumaan wanni farshaa yookaan zuuriyaa kanallee baay'ee bareeda. Warroonni kaawwan illee filattanii diimaa filattan diizaayiniiwwan adda addaa kan barbaadaniin nu bira hin jirasniin jechuun jaaladha. Dhiifama. Haalli amma yeroon kun irra jiru fulbaanni kun baay'ee ulfaatadha. Utaalloo baay'ee ulfaatatu iyyuu naqabee jechuudha. Jaluman hin ciisne jajjabina ammaafan jalaa deema malee baay'ee kan nama hubuudha jechuudha. Kan naqabee mana yaalaa deemuu maaliif hin deemne naan jechuu dandeessan ganumanumaanii yaalamuu hin danda'u jechuudha. Walumaa galattanii akkanumatti rabbiin irraa fuudhu malee isiniin jechuun jaaladha. Egaa kanaadha farshaan firaashii 3 fi tiraasii 12 fi zuuriyaa burcuqqoo isa waancaa kana akkasuma wantoonni nyaataman baay'eetu jira. Mokorooniin hin jira, shunkurtiiwwan hin jiranii, zayitiin hin jira, sukkaarri hin jira, bunni hin jira. Wantoonni dhabamen jiru wantoota kana hunda isaatu wal qabsiiseetiin jechuudha. Maatii kana bira kanan dhaqee tanan ka maatii jechuun kan tanaan durallee isinitti himeen jira. Maatii namaa maatii kabajamoo ta'e fuudhanii wanni irratti baasuun miidiyaa irratti baasuun rakkisaadha malee maatii wajjin nyaadhee dhugeenidha jechuudha. Kanan deebi'ee too galee ofumaafan dhaqee ayyaantu asallasiniin jechuun jaaladha. Eessallee naan jechuu dandeessanii fagoo miti. Kanan deemee edaa hin deemtii ammallee hin dadhabne naan jechuu dandeessu asuma Adaamaa keessadha. Bakka immoo fagaate abbaa manaa kootitti deeme jechuudha. Asii amma itayyallee dheerallee waggaa deemnu wantoota ofii deemuu hin dandeenye biyyoota fagaatan kanniini abbaa manaa kootitu deeme jechuudha. As immoo Adaamadha waan ta'eef anis sochii naataa jedheen deemee wajjin nyaadhee wajjin dhugee kolfee kanniinis afee deebi'ee galee jechuun jaaladha. Warroonni isin ka viidiyoo kana laaltanii obboleettii kanallee eebbisaa daa'imas qabdii abbaa manaas qabdii rabbi nagaadha walitti haa galchuu mana ishiititti nagaadha naa galchuu baay'een gammadee fi kanan bakka baay'ee deemee geesse mana lamatti gammadee jira. Haga ammaa dirasii daa'imti seeran qabamtee jiraachuusaa hundumaa ol dhugaan isin jedha. Warri daa'ima qabdan miirri kun isinitti dhagamuu danda'a. Ijoollee ofii kan caalin jiru qulqullinaan sirriitti daa'imti qabameetu jira. Baay'een itti gammadee jechuudha. Egaa isinis warroota akkanaa kan irra deemtanii warroonni ijoollee qabdan hundumaa ol qabeenyi itti dhufama. Ijoolleen keessan haala kanaan kunuunsifamuu isaanii ilaala isiniin jedha. Baay'izawwee mana lachuu kanan dhaqee mana abbaan manaa guddisuudha jechuudha ijoollee kanniin. Abbaan manaa kanaallee hin jira. Tarii dugda duuba wanti baay'een jiraachuus ni mala garuu daa'ima santuyyuu mallattoo namaa ta'a jechuudha. Lachuu ijoollee lama kanarraa kun ijoollee tokko kan tanaan dura dhaqe ijoollee lama qabee seeran guddisaatoo jira jechuudha. Kanaadha bakka abbaa manaa jechuudha. Wanti biraa ati ofii keetii walitti gufachuu dandeessa abbaa manaa keetii wantoonni baay'een jiraachuu danda'a. Garuu immoo ijoollee haala kanaa sii qabees kan si boqachiise gaarii isiniin jedha. Waan biraa keessa seente akka naan hin jenne warri dhala qabdan hin beektanii warri ganaa godhattanis immoo achirra dhaabbattanii gaafa san na hubattu isiniin jechuun jaaladha.
utaaloo illee baay'ee na rakkisaa jirti. Baay'een isin jaaladhaa, baay'een isin kabajaa viidiyoo kanarratti obboleettii keenya illee eebbisaa. Warroonni akkasumas immoo bitachuus barbaadan diizaayinoota baay'een nu bira jira. Diizaayiniiwwan kaatanaan durallee waa'ee farshaa yookaan zuuriyaa kanarrattis akkasuma majaliisa kanallee irratti hojjedheen ture baay'ee jechuudha. Diizaayinii kana immoo yeroo jalqabaatiif hin hojjedhe warroonni diizaayinii kanaanis barbaadan hoggaa jiraattan meeshaalee mana keessaa akkasuma muddamaan immoo wantoota akka nyaatamanii akka mata duree duraa irratti sinirratti dubbadhe barbaadan hoggaa jiraattan bilbilli taambilee irra sin ta'a jalqaba irrattis bilbila dubbadhee jira nu dubbisuu dandeessanii waasaapbii iimoon yeroo baay'ee ijoolleen tokko iimoon nu ba'uu dide naan jettanii aktiividhanii ba'a iimoon kooyi yoo bilbilli isin biraa rakkoo qabaate bilbila cheekii godhaa malee isiniin jechuu jaaladha. Teelegiraama haga amma kan alaatti nan fayyadamaa jira waasaapbii iimoodha. Akkasumas immoo daariktii illee argachuu dandeessu. Daariktii immoo maa barbaachise onlaayinii irra jira waan ta'eef onlaayinumaan na dubbisuu dandeessu. Akkasuma ijoollee yaada adda addaa kan hojiidhaniin alaa na gaafattanis ni jirtu. Biiziin ta'ee na eeggadha viidiyoodhaan isin dhufa keessattuu yoo ammas irra deebi'ee wantoota hojiitiin wal qabatee ijoollee waa baay'ee na gaafattanii jirtanii nan dhufaa viidiyoodhaan bal'inaan qabadheetu jechuudha. Haala irra jirtus kan nu ibsi jettanii isin jirtu nan dhufa hunduma isaatuyyuu wal qabsiisee isiniin jedha. Hedduun isin jaaladha, hedduun isin kabajaa bakka jirtatti nagaa naa ta'a. Baay.